Waliin sanagaa jira kan VOA afaan Oromoo caqasuu jirtanii dhiyaadha. VOA afaan Oromoo wixataa Jimaataa galgala sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Wixat sadaasaan 30/2020 keessa jirra. Ansoora Halakeeti. Waan arsanitti himnu oduun jalqabna jaalanne nutti hima. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa tureen siviilonni hin miidhamne jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ibsanii jiru. Gama kaaniin hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF dilbata kaleessaa waaree booda Aksuum keessatti jeettii waraanaa kan Itoophiyaa haleellee kuffisnee ka jedhan yoo ta'u aangawoonni Itoophiyaa waa'ee oduu kanaa waan jedhan hin qaban maddeen biroonis hin mirkaneessin jiru. Miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Abiy haleellaan samiirraas ta'ee kanneen biroon akka karoorfametti fiixaan ba'uu ibsan. Hoogganoonni TPLF agartuu keenya jalaa hin dhokonne ka jedhan Dr. Abiy naannoo magaalaa Agara Salaam jiruu jedhan. Hoogganoonni TPLF na dhaggeeffadhaa ka jedhan Dr. Abiy edda galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 4 qabee hanga walakkeessa halkaniitti naannoo Abi Addii fi Agara Salaam yeroo seentan badii dhaqqabe ilaalleerraa jedhaniiru. Iddoo sanatti kalees waraanni raayyaa ittisaa hoogganoota TPLF irratti haleellaa hin geessisne sababiinsaas jedhan haadha warroota isaanii fi ijoollee isaanii akkasumas loltoota Itoophiyaa butan waliin waan turaniif jedhaniiru. Jiloonni gamtaa Afrikaa sadaasa 25 hanga 27 bara 2020 Finfinnee seenan pireezidaantii Moozaambiik duraanii Joakim Chisaano, pireezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii Kigaleema Mootlaanteef pireezidaantii Laayiberiyaa duraanii Ellen Sirleaf Jaansan turan. Jiloota kan simatan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad yaada pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa fi dura taa'an gamtaa Afrikaa Raamafoosaan dhiyeessan simatanii walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa kan ilaaleen tarkaanfii fudhatamaa jiru irratti ibsa kennaniiru. Dr. Abiy tarkaanfii seera kabachiisuu kan yeroo dheeraa hin fudhanne bulchiinsa paartilee hedduu hirmaachise Tigraayiif argamsiisuu akkasumas gargaarsa dhala namaa barbaachisaa ta'ee fi koreen sadarkaa olaanaa kan federaalis keessa jiru ilaaluu akka qabu karaa gargaarsi itti dhaqqabus adda baasanii beeksisuu akka ta'e dubbatan. Kana malees lammiiwwan dheessan simatanii deebisanii dhaabuuf qophiin akka jiru caasaa uummataa diigaman deebisanii dhaabuu fi Itoophiyaa deemokiraatofte kan olaantummaan garee kamiyyuu hin jiraanne dhaabuu akka ta'e Dr. Abiy Ahmad ibsaniiru. Yakka ganiinsaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa ka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa Koomishinni Poolisii Federaalaa beeksisee jira. Dubbii himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irra hin turre jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi. Haleellaa 7 sadiin dura raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwatame hordofuudhaan qondaaltonni waraanaa yakka biyya ganuutiin shakkaman to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin Poolisii Federaalaa ibsa baaseen akka beeksisetti gareen Hewaat sadarkaa biyyaatti hokkora kaasuudhaaf karoorfatee waggoottaniif qophii taasisaa ture. Guyyaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwateen as sakatta'iinsa godhamaa jiruun meeshaaleen waraanaa gosa garaagaraa lakkoofsaan baay'ee ta'an qabamaniiru. Biiroon qorannoo yakkaa Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Ministeerri Raayyaa Ittisaa wal ta'uudhaan manneen qondaaltota biyya ganuudhaan shakkamanii mana hidhaa jiranii sakatta'uun meeshaalee waraanaa biyyaa fi uummata irratti balaaf kasaaraa guddaa geessuu danda'u to'achuun danda'ameera jechuun dubbii himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbataniiru. Meeshaawwan amma achii qabaman kun fakkeenyaaf ministeerii dirree waraanaa GPS saatalaayitiidhaan kan dalagan silkoota adda addaa
boombiiwwan adda addaa, kilaashkoobii adda addaa, bireenii adda addaa fi huccuu waraanni uffateetiin hin deemu kan poolisiitiif kan humnoota nageenya adda addaa kana maratti wajjin qabame jechuudha. Meeshaa kana wajjin. Meeshaalee akkanaa kana namni of bira kaa'uu hin danda'u. Seera baheen namni dhuunfaa akka dhuunfaatti qabachuu hin danda'u. Meeshaaleen kun meeshaalee gareeti. Garuu namoonni kun waan kaayoo yeroo dheeraa qabaniif meeshaalee akka bireenii, meeshaalee akka gareen itti fayyadaman kanneen mara nama baay'ee kaffisuu danda'u tokkichisaa kan akkana akka boombii kanneen qabatanii dhoksanii kan ka'an jechuudha. Kana manni kutaa qabeenyaa dhaabbata kanaallee akka hin beeknetti kan hubanne. Sakatta'insi kun Finfinnee dabalatee magaalota garaagaraatti akka geggeeffames obbo Jeelaan ibsaniiru. Meeshaaleen qabaman kun gareen Hiwaat magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii keessatti shororka ittiin geggeessuudhaaf karoorfatee ture kan jedhan obbo Jeelaan hawaasni garee badii kanarraa ofii fi maatii isaa eeguu qaba jechuudhaan hubachiisaniiru. Uummanni bakka jirutti poolisiis ta'ee humna nageenyaa kanneen wajjin ta'uudhaan wanta naannoo isaaniitti sochii adda addaa kan argu ammas saaxiluun irra jira. Opereeshiniin amma jalqabame kun haganuma dhaabate jechuu miti waan itti fufu uummanni ammas ta'ee ofii eeggachuu qabas. Shakkamtoonni to'annoo poolisii jala jiran Koomishinii Poolisii Federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa qorannoo irratti geggeessaa akka jiru obbo Jeelaan ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Barattoota barana eebbifaman galmeessuun torban dhufu akka jalqabamu ministiriin saayinsii barnoota sadarkaa olaanaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sababaa walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ka'een yeroo biraaf darbuun ibsamee ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Torban 3 dura godina Koonsoo keessatti namoota 66 caalan ajjeefamuu waliin walqabatee namoota shakkaman 137 hidhamuu gabaafamee jira. Bulchiinsa Itoophiyaa gama kibbaa keessatti itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa obbo Alamaayyoo Baawudii akka jedhanitti gaaffii uummataa kanneen butanii jeeqamsaaf walitti bu'iinsa godina Koonsoo, Amaaroo, Daraashee, Alee fi aanaalee adda addaa burjii keessa gandeen jiran 17 keessatti torban 3 dura rakkoo nageenyaa uumuu isaanii ibsan. Kanaanis namoonni 66 ajjeefamanii 39 qaamaa hir'atan jedhameera. Manneen lakkoofsaan hedduu ta'an gubatanii qaama hawaasa naannoo kata'an namoonni 133 caalaan jireenyarraa kan buqqa'an yoo ta'u hojiin isaan kana deebisanii dhaabuu gaggeeffamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyuun saayinsii Nikuleeraa kan Iraan Mohsen Fakhrizadeh ajjeefamuun kan ibsame yoo ta'u tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan fudhatamu ta'uu pireezidaantiin Iraan dhaadatanii jiru. Ajjechaa kanaaf pireezidaantichis ta'e hoogganoonni biyyattii kabroon Israa'eliin komataa jiru. Kan Yuunaayitid Isteets keessatti kamisa darbe ayyaaneffatame guyyaa galataa wajjin walqabatee maatiin iddoo adda addaa jiran waan walitti dhufaniif jecha lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii ni dabalaa yaaddoo jedhu keessa jirti biyyattiin. Gabaasa Miisheel Kooyen tuujubee dubbisa. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun ayyaana guyyaa galataa kamisa darbe kabajame maatii ofii waliin turanii torban kana hojiitti deebi'aniiru. Namoonni hedduun ayyaana waggaa kanaaf manuma ofii keessa turuu kan filatan yoo ta'u, kaan immoo imaltuu dhaquudhaan firoottan isaanii waliin dabarsan. Aangawoonni eegumsa fayyaaf hoogganoonni biyya hoogganuuf filataman tamsa'inni vaayirasii koronaa hammaachuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Ameerikaa keessaa baatii sadaasaa keessa namoonni miliyoonni 4 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman kunis kan baateen koloolessaarra dachaa dabale. Haala amma jiruun lakkoofsi kun hedduu dabaluu malaa jechuudhaan waaltaa dhukkuboota alarjiif daariqaa biyyoolessaaf daayirektara akka ta'an Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Uummata sodaachisuun barbaannu garuu dhugaansaa kana. Haalli kun kan uumamu yeroo gannaatti seenaa innaa jirruuf innaa imaltuu deemuun heddummaatutti. Kun immoo amma ta'eera. Itti fufees ni ta'aa jedhan. Haalli isaa dabalaa innaa adeeme kanatti kan uummati akkaan keessatti heddummaate konyaa Los Angeles torban kanaa jalqabee torban 3f namni mana akka hin baane ugguree jira. Liigiin tapha kubbaa miilaa Ameerikaa ka biyyoolessaas keellaalee namoonni qaamaan keessatti argaman cufee jira. Talaalliin vaayirasii koronaa qophaa'eera abdii jedhuun Dr. Fauciif aangawoonni eegumsa fayyaa uummanni ulaagaa of eeggannoof kaa'ame hordofuu akka itti fufu maaskii kaayyachuu
bakka jamaan itti tuucha irraa fagaachuu walirraa hiiqinsa hawaasummaa akka kabaju waamicha dabarsaniiru. Gorsitoonni Yuunaayitid Isteetsi kanneen waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaaf filataman talaallii jalqabaa attamiin raabsamuu akka qabu murteessuuf jecha torban kana wal ga'uuf jiru. Gara oduu ispoortii Soraa. Baay'ee oduu ispoortii gabaabduu sanitti addunyaa fuuftuu tasiitti harka qaba. Ispoortii kanallee guddoolleen boonsanii istaadiyoomiin duwwaa ta'ee namni baay'ee daawwachuu baatullee warri itti jiru ittuum jira. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaatti jedhan. Shaampiyoonaan kun dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa kilabootii jajjabduun waliin taphatan. Shaampiyoona kan yoo hedduu kilabii Misrii Al-Ahliit mo'a. Shaampiyoonaan bardabareellee ni suma. Al-Ahliin tun tapha kaleellee kilabuun biyyisii Zamalek 2-1 mooti. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaa kan yoo hedduu kilaboota 16 waliin taphata. Warra mo'ata lamaan wal tambisanitti waliin taphatan akka shaampiyoonatti. Poolisiin Arjentiinaa mana kimii Diyaagoo Armaandoo Maradoonaa itti wallaanate. Soqaniitiin qorachuu jiran taphataan kubbaa miilaa addunyaatiif Arjentiinaa kun onneetiin dhiyootan lubbuu dhabe waan inni irratti lubbuu dhabe keessa qorqorachuu fi mana kimii inni itti wallaanam kana soquutti jiran. Maradoonaan kun namganni 60 dhukkuba onneetiin lubbuu dhabe. Dooktarii isaa Dooktar Luukuu balleessatti murre ammoo qorachuutti jiran. Maradoonaa jalqaba sadaasaarra dhiigatti mataa keessatti itti jedhanitti mata buqqisanii wallaananiin sun maleellee farsoon maraate amal sunillee sira irra fayyisuuf wallaanaan ba'an. English Premier League keessa kilabiin Arsenal barana akka dansan jirtu. Eegi bara 1981 asitti akka bara kana yaraatti takkuma yaraatti hin beektu. Itti gaafatamaan kilabii tana Mike Arteta tanaa jedheetiin hojii dhabmoo hin dhabuu jedheetiin guddoon cinqamuu jedha. Tapha biyyuumisaatti palee waliin kilabii Wolves waliin taphatan irratti Arsenal 2-1 mo'amte. Taphi sunin ulum fakkaata nama hedduutti irra wal lodhoose wal mammadeessellee. Gunners Arsenal jechuun English Premier League keessa 14 jirti. Tapha baran taphattu 10 keessa marroo 5 mo'amte. Maanaajeriisi gaafa hojii tannatti kennaniiyyuu bar tokko yookaan ofiin irra bu'a yookaan irra nagussanii jedheetiin itti seenee jedhe tanaafuu guddoo hin yaadda'uu jedhe agasitti ammoo waan harka qabu akkuma dansa jabeessee kilabii tana waan danda'a cufaan jabeessi jedhe. NFL dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaatti 7 kee jiran tapha kaleetiin kilabiin Saints Bronco 31-3 mooti. Bills kilabii Chargers 27-17 49ers 23-20 mooti. Packers Bears 41-25 mooti. Arrammoo qoree fallaattii waliin taphata. Seahawks Eagles maqaa warri baafate. NFL dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaati. Ameerikaa keessatti guddoo jaalate. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irra caqasuuf jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa Itoophiyaatiif ibsa kenne waan gaafatanillee deebise. Kamkaanin ammoo akka dhageenyetti lolli Tigraayitti hin dhaaban. Bulchiinsi Tigraayilleen waraana isaanii jeetti Itoophiyaa dhaa'ee buusee jedhe tan ammoo mootummaa Itoophiyaa irraan qulqulleeffan. Oduu gargaraa arganna jira tujubeen nutti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf kennan keessaa waa'ee waraansa naannoo Tigraay dubbatanii jiran. Miseensota paarlaamaa biraarra deddeebi'uun gaaffii dhiyaataafii ture tarkaanfii fudhachuun boodatti hin harkifanne. Kanaanis lubbuu qaaliin hin darbine ka jedhu ture. Muummichi ministeeraa Abiy ennaa muudama isaanii dura haala biyyattiin keessa turteef muudama isaanii booda seenaa ture ennaa ibsan haalawwan namoota hedduuf haaraa ta'e fakkaata. Kan isaan dura turan Hayilamaariyaam Dassaaliny irratti fonqolchi mootummaa garee amma juntaa jedhamee waamamuun karoorfamuu hedduun kan dhaga'e har'a fakkaata. Ofii isaanis haala mana hidhaa fakkaatu ture keessa jiraachaa akka turan dubbatan. Biyyattiin raayyaa ittisa biyyaa caasaatti kan nagaa jalqabee garee tokko qofaan dhuunfatamee waan tureef kanas jijjiiruuf jijjiiramichas itti fufsiisuuf rakkoolee mudatan tarreessaniiru. Waggoota 2 walakkaa keessatti ajjeechaa godaansaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uun uumame gareen kun karoorsee kan ijaareef geggeessee jechuun dubbataniiru. Haala tureef waraansa sanatti attamiin dirqiidhaan akka itti seenamellee dubbatanii jiran. በነገራችን ላይ መከላከያ ትጥቁም ስንቁም ሜካናይዝዱም ለአመታት እዛ እንዲከማች የተደረገበት ምክንያት ይሄ ለውጥ ባይመጣም utuu dubbannuu raayyaan ittisa biyyaa galaansaas hidhannoonsaas mekaanaayizdiinsaas waggootaaf gamasitti akka kuusamu kan ta'eef jijjiiramni kun dhufuu baatuyyuu dandeettiin biyyattii achi qofa akka jiraatu yaadamee kan hojjetamedha. Kun shakkiis iccitis hin qabu. Taankiin Itoophiyaa achi jira. Marfiin Itoophiyaa achi jira. Meeshaan hunduu achi jira. Inni kanaafuu kuusaan bobaa gurguddaan kan biyyattiillee achi jira. Kanaaf waraanichi sochii yookaan moobiliitika jedhamu tokko akka hin qabaannetti jechuudha. Sana mara akka bakka hin buufne maallaqni hin jiru.
humna addaa humna qilleensaaf rookeetiidhaan hojii bal'aan hojjetamee jira. Sana caalaa garuu yeroo nu barbaachisa ture. Kan isin boodatti haftan jettaniif. Waraansi kun innaa jalqabe tarkaanfii duraa fudhanne jedhan innaa ibsan. የመጀመሪያው ስራ ወደ ጎንደርና ጎጃም እንዳይስፋፉ ማድረግ፣ ጥቃትን መከላከል፣ ወደ ኤርትራ እንዲያፈገፍግ ያዘዝነው ኃይል አለ ግን መገናኛ የለም። hojiin inni duraa gara Gondariif Goojjamitti akka hin babal'anne gochuudhaan haleellaa ittisuu, waraanni gara Eertiraatti akka achi butatu goonee turre. Garuu quunnamtiin hin turre, bilbilli hin jiru. Kan nuti goone bilbila loltootaa aga tokko qofaa bifa adda ta'een banuu yaaluudhaan akka baqatan taasisuu fi namoonni lukaan karaa Eertiraa ba'anii akka dheessan ergaa dabarsuu ture. Sababiin isaas ajajan fudhanne waan jedhaniif guutummaatti hin ajajamne. Kan manni maree akka beeku barbaadu Jeneraal Dirribaan ajajaa waraanaa gama kaabaa ta'ee utuu tajaajilaa jiru. Waraansi sun utuu hin jalqabiin torban 2 dura isaan waliin walga'ii ta'anii laaqana eega nyaatanii booda of wallaale. Namoonni waliin turan summi nyaachisanii jedhan. Nuti garuu oguma wallaansaatiin addaa ba'u jennee ukkaamsine. Jeneraal Dirribaan agayoonaa ka'ee hojii hojjechuu hin danda'u. Nuti saaganni fayyuutti nama kabiraa ramanne. Ramaddii sanas hin fudhannu jedhan. Ittaanaa isaanii Jeneraal Adamnees ni ukkaamsan. Waraanni akka wal hin argine godhan. Waraansi sun jalqabee guyyaa roobii naannoo Amaaraa irratti haleellaa oofuu waan jalqabameef hojii ittisaa jalqabnee jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Guyyoota lamaan tokko boodas of ijaarree daangaa cufuu yaalleerra. Haleellaa rookeettii gama laaleen jedhan muummichi ministeeraa Abiy rookeettiin Itoophiyaa guutummaadhaan naannoo sana keessa jira. Meeshaaleen kan akka misaayilaa Maqalee keessa jiru yoo rukutame lammiiwwan keenyatti dhuma jechuudhaan itti dhiifnee jedhan. Kan Adwaa keessa tures yoo rukunne uummatumatu dhuma jechuudhaan dhiifne diinni garuu bakkaa bakkatti sossa'uudhaan haleellaa raawwataa ture jedhaniiru. Haleellaa magaalaa keessaa ittisuudhaan uummataaf eegumsa gochuuf yaalaa turre ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy raayyaan ittisa biyyaa Gondarii hanga Shiree Adwaatti lukaan deemee gama seene. Aangawoota waraanaa dirree lolaa mara irratti hirmaatan tokko tokkoon maqaa dha'uudhaan illee gootummaa isaanii faarsanii jiran. Hoogganoonni waraanaa sun naannoo sana ka diinni beeku qixxee yookaan isa caalaa waan beekaniif naannolee rakkisaa ta'an adda baasuudhaan waraansa sana geggeessuuf itti gargaaramnee jirra jedhaniiru. Kana keessatti qooda gootummaaf biyya jaallattummaa uummata Tigraay akka hubattan nan barbaada ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy raayyaa ittisa biyyaa hin rukutinaa jechuudhaan bitamaa jedhamee kan rukutame lammiin Tigraay jira. Lubbuu isaanii oolchuuf kanneen yaalaa turan illee jiru. Waraana gara Eertiraa seene waliinis Itoophiyaan innaa rukutamtu ilaaluu hin barbaadu jechuudhaan waliin kan imalan illee jiru jedhan. Kanaaf badii qofa utuu hin taane gaarii hojjetames ilaaluun sirriidha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy akka jedhanitti innaa tarkaanfii seera eegsisuu naannoo Tigraay keessatti fudhatame siiviilota miidhaan tokkoyyuu akka hin geenye of eeggannoon godhameera jedhaniiru. Hoogganoonni Wahaat gama isaaniin dilbata galgala Aksum keessaa xayyaara waraanaa dhahanii kuffisuu isaanii dubbatan. Kunis qaama dhuunfaan hin mirkanoofne. Aangawoonni Itoophiyaas kanarratti yaada hin kennine. Muummichi ministeerichaa gaaffii miseensota paarlaamaa biraa dhiyaateef innaa deebisan haleellaan samiirraan geggeeffameef duulli kabiroon haala milkaa'ina qabuun geggeeffamee jedhan. Itti fufuudhaanis hoogganoonni Wahaat ija keenya duraa dhokatanii jiranii yeroo ammaa naannoo magaalaa Agara Salaam jiru jedhan. Hoogganoonni Wahaat galgala sa'a 10 hanga sa'a 12tti Abbi Addiif Agara Salaam innaa seenan jeeqama uumamaa ture mara waan argineef yoo na dhaga'an natti tola jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Reuters dilbata galgala akka gabaasetti hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ergaa teekstii erganiin humnoonni Tigraay xayyaara Itoophiyaa dha'ee kuffisuu isaa dubbatan. Kana ilaalchisuudhaan mootummaas haa ta'u waraana biraa deebiin hatattamaan kennamne. Oduu kabroodhaan Embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Asmaraa keessaa halkan sana dhoo'insi 6 Asmaraa keessaa dhaga'amuu beeksise. Dhoo'insi sun kan dhaga'ame muummicha ministeeraa Abiy humnoonni mootummaa humnoota Tigraay irratti injifannoo gonfachuudhaan Maqalee to'achuu isaanii beeksisanii sa'aatilee hanga tokko booda. Haa ta'u malee maddeen mootummaa akka jedhanitti hoogganoonni Wahaat ammayyuu hin argamin jiru. Abiy sanbata darbe akka jedhanitti Wahaatiif sa'aatilee 72 akka harka kennataniif erga beeksisanii booda Maqalee to'achuu isaanii dubbatan. Aangawoonnis duula sanbata darbeetiin namni meeqa akka du'e hin beeksifne garuu waldaan fannoo diimaa hospitaalli riferaalii Aayidar kan Maqalee keessaa waan reefka keessa kaa'u itti hanqachuusaa beeksise.
Gama biraan hospitaalli Maqalee keessaa meeshaalee wal'aansa fayyaa kan madoo ittiin wal'aanan itti hanqachuusaa hojjettoonni gargaarsaa dilbata kaleessaa beeksisaniiru. Teleekoominikeeshiniif tajaajilli intarneetii torbanneeniif addaan citee jira. Kun immoo gaazexeessonniif hojjettoonni gargaarsaa miidhaa dhaqqabe akka hin gabaasne rakkisaatti ta'eera. Kanneen kurna kumaan lakkaa'aman biyya ollaa Sudaanitti baqataniiru. Gabaasaalee kabiroon akka jedhanitti hookkara jalqaba baatii kanaa ka'een kumaan kan lakkaa'amu du'uu isaanii beeksisan. Itoophiyaatti barattoota bara kana eebbifamanii torbaan dhufu galmeessuu jalqaban akka ministeerii barnoota olaanaatiif saayinsii jedhetti barattooti naannoo Tigraay immoo sa'aatii kan keessatti galmaa jechuun hin dhibdee jedhe ministeerri kunneen Muktaar Jamaalitti erge. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo har'a ibsa baaseen akka beeksisetti dhaabbileen barnoota ol'aanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa har'aa 9/21 bara 2013 irraa kaasee hanga jimaata 9/25 bara 2013tti barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiniin jira. Dhaabbileen barnoota ol'aanoo barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniitii irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanaatti daayirektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota ol'aanaa kunniin torbaan tokko keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiin hin murteeffamne jedhan. Torban kana keessatti jechuudha irraa kaasee yuunivarsiitonni warra eebbifamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaataatti ta'uu danda'a waamuu danda'uudha. Raawwandii lammaffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoraayis ta'an waggaa 3ffaa jedhamanii. Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha. Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni haala waa'een koovidii jira. Isa kanaa fi waamicha amma godhanii warra eebbifamanii wajjiniin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii rakkoo maaltu jira ciminni maaltu jira kan jedhu erga adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniitii sagantaa baafatanii karoora baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha. Yuunivarsiitiilee yookaan ammoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaaniin ilaallanne jira moo guutumatti hunduu waamaman? Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baachii tokkoffaa yookaan immoo waamichi kan tokkoffaa irratti ta'uuf guyyaa manaatti amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee torban kana guutummaatti har'aa kaasee kan har'uu danda'u har'a waamuu danda'a. Kan boru waamuu danda'u boru waamuu danda'u. Hamma jimaataatti hamma torban kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inseen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yeroo itti aanitti immoo haala piroogreesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So sadaffaa irratti isaaniin erga waamaman warra lammaffaa irratti galan irratti erga sochii jiru ilaalaniin booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha. Keessaa'uu naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'aa akkam ta'a carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama? Amma gaafa wal fakkaata jechuun hin dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru, baay'een isaanii saamamaniiru, baay'een isaanii caccabaniiru. Infraastiraakchariin isaanii miidhamee jira. Kanaaf iyyuu yeroo itti deebi'anii riihabiliteet ta'anii qophaa'anitti veerisuun jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma dirqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeera irratti hin mari'anne. Kanaaf iyyuu isaan yoom waamuutu irra jiraata akkamitti waamuutu irra jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jira manni. Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafan illee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan. Amma ammaatti nama tokko irra miidhaan hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaagaraa gochuudhaan gara maatiin isaanii kan itti dhiyaatu maatiitti. Yookaan immoo fakkeenyaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf kilaas ergi achi ga'anis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa achumatti ta'ee fakkeenyaaf daandiirra miillaanis deemanii konkolaataa garaagaraanis deemanii gara keenya kan dhufa riippoortii godhan jiru asitti erga dhufanii hoteelli qabamee fi achitti psychological intervention ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taanee gara qe'ee isaaniitti deebisneen irraan kan hafe barataan tokko rakkoon qaamaas kan ga'e hin jiru wanti nu ga'e hin jiru.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo kanaan dura barattoonni dhaabbilee barnoota ol'aanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkololeessa 23 hanga onkololeessa 30 bara 2013tti yuunivarsiitota isaaniitti argamaniitiin akka galmaa'an kan beekseetiin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatitti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiin ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Gama kanaan ammoo qophii ammaan ta'an caqasuu jirtan tana halkan sa'aatii 4 irraalleetti raadiyoon Ahaduu FM 94.3 irratti wixata haga jimaataatti irri isaanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. WHO dhaaba fayyaa addunyaati. Akka dhaabi kun jedhatti bulchooti addunyaa dhiba biinni yookaan ammoo busaa itti jabaachuu malan. Vaayirasiin koronaa humna armaan duratti biinni yookaan ammoo busaa irratti duula ba'an kaani laaffisuun malan. Liisa Shilaayinitti Jenevaanuu erge namoonni. Gabaasaan sadarkaa addunyaa dhukkuba busaa ilaalchisee bahee kabara kanaa tarkaanfii waggoota 20 dabranii faarsuun dubbata. Waggoota 20 dura aangawoonni Afrikaa innaa biyya Naayijeeriyaa magaalaa Abuujaatti wal ga'an tamsa'ina dhukkuba busaa dhaabuudhaaf akka hojjetan ibsa ejjennoo baafatan. Gabaasaan tokkummaa mootummoota akka jedhutti yeroo sana jechuun bara 2000 jalqabee agarraatti guutummaa addunyaatti namoota silaa dhukkuba busaan qabamuu malan biliyoona 1 walakkaatu baraarame. Du'a silaa miliyoona 7,600 ta'uu maleetoo oolfame. Milkaa'inni guddaan kun agi tokko biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti hojjetame. Biyyoota kanneen keessatti dhukkubichi biinni yookaan bookeen daddabru kun miidhaa hamaa geessisaa ture. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaatti daayirektarri sagantaa busaa akka guutummaa addunyaa Pedro Alonso akka jedhanitti waggoota 12 dabran keessa biyyoota 21tu dhukkuba busaa guutummaatti dhabamsiise. Biyyoota kana keessaa 10 akka dhukkubni busaa biyya isaanii keessa hin jirre waraqaan ragaa kennameefii jira. That means that more than half of all the world's endemic countries are... Kana jechuun biyyoota dhukkubichi keessa jiru guutummaa addunyaarra jiran keessaa hagi walakkaa ta'an dhukkubicha dhabamsiisuutti dhiyaatanii jiru jechuudha. Jalqaba jaarraa kanarra biyyoota 3 keessatti waggaatti busaan namoota 10 gadi irratti argama ture. Amma garuu biyyoota 24 kanneen ta'an guutummaatti dhukkubicha biyya isaanii keessaa dhabamsiisuu bira ga'anii jiru jedhan Alonsoon. Fooyya'inni dinqisiisaan akka kana argameeyyuu jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti waggootas dhiyoo keessa tarkaanfiin addunyaa gama kanaan fudhataa jiru laaffataa jira. Kanaaf sababaan maallaqni gargaarsa hojii kanaaf oolfamu hanqachuu meeshaalee to'annaa busaa mirkanaa'oo ta'an akka saaphana ittisa biinni busaa dawaa farra biinni cuubamee fi dawaalee dhukkubicha ijoolleerraa ittisan argachuu dhabuu akka ta'e dubbata. Kana malees dhukkubni vaayirasii koronaa dhufuun duula dhukkuba busaa dhabamsiisuuf geggeessamurra dhiibbaa dabalataa kaa'e. Jaarmiyaa fayyaa addunyaatti daayirektarri damee Afrikaa Maasiriisoo Moheetii iyyuu hanqisuuf balaa dhukkubaa xiqqeessuuf duulawwan bu'a-qabeeyyiin waggoota hedduuf Afrikaa keessatti geggeessaman dhiibbaa vaayirasii COVID-19tiin boodatti deebi'uu hubachiisan. Dhukkubni busaa waggaa waggaatti guddina dinagdee Afrikaa dhibba keessaa harka tokkoof qabxii 3 gad deebisa. Amma immoo kunoo dhukkubichi COVID-19 waggoota 25 keessatti yeroo duraatiif Afrikaa danqaba dinagdee keessa buusee jira. Haala danqaa hamaa uumame kana jijjiiruudhaaf bu'aa gama busaa dhabamsiisuutiin argame sana akka daran dabalaa deemuu fi kan waarinsa qabu ta'u gochuu irratti cichoomina keenya haaressinee hojjechuu qabnaa jechuun dubbatan Moheetiin. Akka isaan jedhanitti dhukkubni busaa COVID-19 fi Iboolaa caalaa lubbuu namoota hedduu galaafata. Bara 2019 keessa guutummaa addunyaa irratti namoota dhukkuba busaan du'an 400,000 dabalatee kanneen dhukkubichaan qabaman miliyoona 200 fi miliyoona 29 ta'utu gabaasame. Namoota qabamaniif du'an keessaa irra jireessi Afrikaa keessa ta'uusaaf ijoollee ta'uu dubbata jaarmayichi fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaa. Waggaa dabre maallaqni sagantaa busaaf arjoomame walumaa galatti biliyoona 3 ta'uu ka dubbate jaarmayichi kun maallaqa silaa sagantichaaf barbaachisu biliyoona 5 fi qabxii 6 gad bu'aa ta'uusaa hubachiise.